Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota maatii kiyyaa miidiyaa kan biyya keessa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa gooti gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa kana geessan isiniin jechuutiin jaaladha. Tole ka viidiyoon har'a qabadhee dhufee seera uumamaa boqonnaa arfaffaa waliitiin ilaalla. Boqonnaa tokko hanga 3 ilaallee turre jechuudha. Har'ammoo boqonnaa 4 waliitiin dubbisnaa jechuudha. Waaqayyo gooftanii nu faana haa ta'u. Boqonnaa tokko 2 hanga 3 keessatti ilaallee turre. Har'a boqonnaa 4 waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaan 4 akkas jedha jechuudha. Jireenya ijoollee Addaam warra jalqabaa jedha. Addaam Hewaan haadha manaa isaa bira gahee isheenis ulfooftee ilma Qayin jedhamu deesse. Ani gargaarsa waaqayyootiin nama tokko godhadheera jette. Itti dabaltees obboleessa isaa Abeel deesse. Abeel tiksituu hoolaa ta'e. Qayin garuu qottuu ta'e. Guyyaa baay'ee booddee Qayin wanta lafa irraa galfate isa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeel immoo hoolota isaa keessaa warra duraa dhalatan qalee cooma isaa aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeel fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qayin fi gara kennaa Qayin garuu faara tolaadhaan hin ilaalle jedha. Hin ilaalle. Kana irratti Qayin aaree boo'ee mataa buuse. Yaani Abeel waan gaarii waan godheef waaqayyo Abeel gaariidhaan ilaale. Qayin garuu yookiin tarii keessi isaa odoo shakkuu kennaa kenne ta'a. Osoo hin barbaadin kenne ta'a. Waaqayyo garuu kara Qayin maal godheef faara tolaadhaan hin ilaalle. Har'a baay'een keenya gaafa namaaf arjoomnu yookiin odoo fedha keenya odoo laphee keenya keessa hin ta'in namni nu ajaju yookiin namni nu ilaaluudhaaf kenna jechuudha. Garuu keessi keenya booda deebi'ee gaabbuu danda'a jechuudha. Kan akkasii waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo yommus Qayiniin maaliif aartee bobaatee maaliifis mataa buuftee jedhe. Wanta gaarii osoo hojjettee ol jetta turte mitiiree. Wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa, si argachuudhaafis si kajeelaa. Ati garuu isa irratti aaboo godhadhu jedheen. Qayin obboleessa isaa Abeel wajjin ni dubbate. Erga gara bakkeetti bahaniis Qayin obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee ni ajjeese. Argitanii sababii inaaffarraan kan ka'e Qayin obboleessa isaa ajjeese jechuudha. Obboleessa ofirratti ka'uuni wal ajjeesuuni guddina walii jibbuuni jalqabuma ture jechuudha. Eenyurraa ture? Ijoollee Addaam irraa ture jechuudha. Wanti kun dhaloota irraa dhalootatti darbee jechuudha. Amma baay'een namoota obboleessi ofii gaafa guddate hin jaalatanii karaa ajjeesanii balleessan barbaadu. Sanaaf iyyuu Qayinis maaliif kennaan Abeel jaalatame yookiin Abeel maaliif fuula tolaadhaan ilaalame kan jedhu maal godhe Qayin irratti ni ka'e. Abeel irratti ni ka'e jechuudha. Abeel ni ajjeese jechuudha. Obboleessa isaa jechuudha. Obboleessa isaa qoxosu maal godhe Qayin ni ajjeese jechuudha. Waaqayyo yommus Abeel obboleessi kee eessa jira jedhee Qayin ni gaafate. Ajjeese galee jechuudha. Qayin bakkeetti Abeelin ajjeese galee. Waan waaqayyoon isa hin argine wayitti fakkaate jechuudha. Har'a baay'een namoota waaqayyo waan isaan hin argine fakkaate dhala namaa ajjeesaa oolu jechuudha. Waaqayyo rifeensa mataa keenya beeka jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu. Dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo rifeensa mataa keenya lakkaa'ee beeka jechuudha. Har'a namoonni baay'een gaafa akkasitti billaadhaan wal waraananii wal ajjeesanii summii waliif laatanii bakka wantoota garaagaraatiin gaafa wal ajjeesanii wanta waaqayyo isaan hin argine fakkaata jechuudha. Maali waaqayyo nu arga jechuudha. Libsuu waaqayyo walirra hin bu'u jechuudha. Osoo libsuu waaqayyo walirra bu'e ta'e yoona kana hin geenyu ture jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu jedhee gaafate. Qayin ni gaafate. Qayin immoo deebisee
ani hin beeku obboleessa koo anatu eegaa jedheen. Argitanii jechoonni kunis duraan durseetuma jira jechuudha. Anatu beeka, anatu arge. Namoonni baay'ee waan tokko arganii hin argine jedhu irratti kakatu jechuudha. Waan tokko dubbatanii hin dubbanne jedhanii irratti kakatu. Wanti kunis maalirraa eenyurraa dhufe? Maddi isaa eenyudha? Ijoollee Addaam jechuudha. Ijoollee Addaamirraa kan dhufedha jechuudha. Anatu arge, anatu beeka kan jedhamu jalqabarraa dhufe jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu. Kana irratti Waaqayyo wanti ati goote kuni maali? Dhiigni obboleessa keetii lafaanatti ni iyyataa jedheen. Ammas ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga dhugu goote, lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sana irraa ni ari'atamta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin baasu. Biyya lafaa irrattis nama jooraa, nama lafa dhaqu hin qabne ni taataa jedheen. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Dhiigni obboleessa isaa maal godhe? Kara Waaqayyotti iyye jechuudha. Sababii isaa dhiiga qulqulluudha. Sababii inaaffarraan kan ka'edha kan inni obboleessa isaa kana ajjeese. Garuu inni ajjeesee galee anatu beekaare, anatu argeere jedhee haa deebisuyyuu malee dhiigni Abeel Waaqayyotti iyyateera. Har'a baay'een namoota qulqulloonni gizee daa'imman xixiqqoon kunii gaafa namni homaa hin beekne tokko alatti bahee du'u, dhiigni nama sanii Waaqayyo biratti iyyatee jira jechuudha. Waaqayyo maal godha? Dursee beeka jechuudha. Waan dhufuudhaaf ta'u, waan ta'uudhaaf jiru Waaqayyo maal godha? Dursee beeka jechuudha. Namni Waaqayyo nan argu jedhee cubbuu hojjetu hin beekan. Waaqayyo waan hundayyuu hin arga jechuudha. Namni Waaqayyo nan argu jedhee namaaf summii laatu, nama ajjeesee gatu, waan hamaa namarratti yaadu, inni kuni of goyyomsa jechuudha. Waaqayyo nu arga, waan gochaa oollu, waan keessa maal akka dubbachaa oollu Waaqayyo maal godha nu arga jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu. Qaayeen deebisee Waaqayyoon, adabamuu koo isa ani baachuu danda'u gaararraa ta'e kunoo ati har'a lafa maasii koo irraa na ariiteetta. Fuula kee duraas dhokachuun na irra jira. Ani lafa irrattis nama jooraa, nama lafa dhaqu hin qabnes nan ta'a. Namni na arge hundinus na ni ajjeesaa jedhe. Qaayeen jechuudha. Sababii gatii balleessaa isaatiin maal ta'e? Biyya lafaa kamirratti iyyuu jooraa ta'e akka jiraatuu fi lafa dhaqu akka hin qabne Waaqayyo isa adabe jechuudha. Qaayeen garuu adabbiin ani danda'ee hin baanne na adabte jedheeni. Har'a namoonni akkuma nama foonitti gaafa laallu yeroo har'a ifaan ifatti wal ajjeesaniituma taa'u jechuudha. Garuu yeroo durii gaafa dhageenyu namni tokko gaafa tarii walitti bu'ee gaafa nama ajjeese maal godha? Namni nama ajjeese suni qeessa lakkisee bada jechuudha. Biyya biraatti bada malee zarii nama du'eessa fuuldura hin deemanis hin jiraatanii jechuudha. Sababii saniitiin Qaayinis lafa hundarratti jooraa akka ta'uu fi lafa isaarra akka ari'amedha kan inni wangeelii nutti dubbatu jechuudha. Waaqayyo gooftaan nutti araaramu. Kana irratti Waaqayyo akkas miti. Nama Qaayin ajjeese irraa gumaa dachaa 7 barbaada jedhee. Kana booda Waaqayyo namni Qaayin argee rukute akka hin ajjeefneef milikkita itti godhe. Qaayin fuula Waaqayyo duraa bahee Eden gara biiftuu biyya itti jooraa hafetti gale. Waaqayyo gooftaan nutti araaramu. Qaayin sababii obboleessa isaa ajjeese maal ta'e? Fuula Waaqayyo fuuldura ari'atamee jooreet hafe jechuudha. Waa'ee sanyii Qaayin immoo asitti dubbata jechuudha. Qaayin haadha manaa isaa bira gahee isheenis ulfooftee ilma ni deesse. Maqaan isaa Henook jedhama. Qaayin mandara tokko ijaaree mandara Riich maqaan ilma isaa Henookitti moggaafame. Henook indiyaaningii godhate. Indiyaan Muhayeel dhalche. Muhayeel Matushahel dhalche. Matushahel immoo Lameekin dhalche. Lameekin dubartoota 2 fuudhe. Maqaan ishee tokko Adda, maqaan ishee Adda, maqaan ishee kan immoo Xillaa ture. Addaan
Yabaliin ni deesse. Inni abbaa sanyii irraa godoo keessa jiraatan horii horsiisanii ture. Horii ni horsiisa ture. Maqaan obboleessa isaa immoo Yubeel ture. Yubaal ture. Inni immoo abbaa sanyii warra kiraara rukutanii fi ulullee afuufan ture. Xilaan immoo Tubalifaan ture. Qayin deesse. Tubal Qayin deesse. Warri sibiila booranjii fi sibiila gurraacha tuman hundinuu isa irratti barani. Obboleessatti Tubal Qayinis nama turte. Lameekin yommus dubartoota isaaniitiin yaa abbaa yaa xilaa sagalee koo dhaga'a. Yaa dubartoota Maleek waan ani jedhu dhaggeeffadhaa. Namni yoo na madeesse, dargaggeessi yoo na dirmammeesses ani isaan nan ajjeesa. Gumaa Qayin dachaa 7 erga ta'e gumaan Lameek dachaa 77 ni ta'a jedhe. Waaqayyo gooftaan nutti haraaramu. Waaqayyo dhugaa hanga biyya lafaa jirrutti gannamuu dhiiga namaa jalaan waa oolchu baay'ee ulfaata jechuudha. Asitti iddoo kanatti wangeelarraa wanta baay'ee baranna jechuudha. Inaaffan jalqabuma ture jechuudha. Inaaffan maal ta'e jalqabuma ture jechuudha. Obboleessa ofii ajjeesuun sababii inaaffaa kun wangeeluma irratti ijoollee Addaamirraa kan dhufan jechuudha. Waaqayyo gooftaan nutti haraaramu. Sanyii Sheet ilma Adam ammas haadha manaa isa bira gahee isheenis ilma deessee maqaan isaa Sheet jettee moggaafte. Kana irratti iddoo Abeel isa Qayin ajjeese Waaqayyo dhala kan biraa naaf buuse jette. Sheet jechuun iddoo buusuu jechuudha. Sheetii fi ilmi ni dhalate. Inni maqaan isaa Enoosh jedhamee moggaase. Bara sana namoonni Waaqayyoon maqaadhaan waammachuu jalqabanii jedha. Boqonnaan 4 waa'ee obboleessa irratti ka'ee ajjeesuu nu barsiisa jechuudha. Waaqayyo gooftaan nutti haraaramu. Har'a baay'een namoota jechuudha. Wanta Waaqayyo isaan hin argine fakkaate dhiiga namaa dhangalaasaa oolu. Dhiigni nama qulqulluu Waaqayyoon bira hin ga'a jechuudha. Haa turuyyuu malee gumaan dhiiga qulqullootaa ni ba'a jechuudha. Abbaan dhugaa eenyudha? Waaqayyoodha. Namoonni baay'een nama ajjeesanii dhokachuuti danda'u. Namni du'e sunis eenyu akka isa ajjeese beekuu dhiisuu danda'u. Garuu Waaqayyo bira hin jira. Waaqayyo in arga waan ta'eef haa turuyyuu malee gumaan nama sanii ni ba'a jechuudha. Gaafa wangeela dubbisnu waan baay'ee nu barsiisa wangeelli. Waaqayyo obboleessa obboleettii irratti ka'uun waa oolchu. Jalalaaf tokkummaa gidduu keenyatti haa baay'isu. Dubbii sagalee isaatti akka qabamnee jiraannu nu haa taasisu. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Wanti kun hundi jalqaba dhufe jechuudha. Arganii hin argine jechuuni osoo beekanuu hin beeknu jechuuni jalqaba dhufe jechuudha wanti kuni. Guyyaa itti aanu boqonnaa 5 waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa 5 dhaloota Adaam jalqabni amma Nahoonitti turan jedha. Isa guyyaa itti aanu waliin ilaalla. Waaqayyo gooftaan mana isaa keessatti nu adeeffatu. Nama dubbii isaatiif dhagee jiraatu. Nama wangeela lallabu nu haa taasisu. Nama wangeelaaf jiraatu nu haa taasisu. Waan gochuu qabnu waan nama tokkoof kenninu laphee qulqulluu garaa qulqulluu namaaf gochuudha. Keessi keenya immoo gochuu hin barbaadu taanaan dhiisuudha jechuudha. Akka Qayinii gochuu osoo hin barbaadin of fakkeessuudhaaf godhee garuu maal ta'e kennaa isaa fudhatamne yookiin hin jaalatamne jechuudha. Sanaaf jedhee maal godhe obboleessa isaa irratti ka'e jechuudha. Sababii kennaa isaa fudhatamuu dideen obboleessa isaa irratti ka'e Waaqayyo nutti haraaramu.
Sinin jedha hordoftoota koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Dogoggora jiruuf maqaa waaqayyootiif naaf dhiisaa. Bakka itti dogoggore jechuudha. Kanaafuu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Eebbifamaa.